Oolle ooltanii akkam jirtu nagaa keessanii nagaan keenya kabajaaf jaalalaa bakka isin jirtan maratti isiniif haa ta'u. Kun oduu biizinesii keenya yeroo mara isaatii kana isiniif dhiyaatudha. Kallattiimaan gara oduu keenyaatti dabarraa. Mootummaan duula carraa hojii uumuu taasiseen dargaggootaaf carraan hojii uumamee jira. Maarree akkasumas naannoo keessa naanna'uudhaan dargaggoo tokko dubbisnee jirra. Akkasumas gara istiidiyoo keenyaatti waamnee affeerrannee dargaggoo kana haasofsiisnee turre. Kallattiimaan haasaa dargaggoo kanaa dhaggeeffannee walitti deebina. Annan ataa indaanqoo faa mandara keessa deemee ataa halkan faayamuu namni rafufaa waan alatti dhiise faan atan ture dur. Amma garuu baankii daldala Itoophiyaa irraa birrii 6,000, baankii Awaash irraa birrii 8,000, baankii Nigdii irraa birrii 2,000 liqeeffadheen jira. Amma mootummaan gargaarsa nu godhee birrichaan amma paasteefaan saambusaa faa deemee shaayii faa mandara kee dhugaa. Amma annarraa walabateera. Amma annatti dhiiseera jechuudha. Mana qorataa fi hayyuu keenya kaffaalee badhaane achi shaayii naaf deemtuun taa'ee dhuguun achi sokkinaan ba'ee badee amma safara kee naan deemanii na iyyaamataa jiru. Amma liqii kana deebisu mootummaa irrayyuu liqii jira. Liqicha amma mootummaan deessutti liqicha ammoo waan deebisu natti fakkaatu iddoo fiduu qabu. Ooltee gabaa guyyaa irraa isin beeksifna. Gabaan guyyaa irraa ashaboon ruubii yookiin nuusii qarshii 15 gurguramaa oole. Shiroo walakkaan qarshii 120 gurguramaa oole. Dinnicha namni dur galagalee in ilaalle qarshii 170 kiiloon gurguramaa oole. Kaalsii dhiiraaf shamarranii kan jilba ga'uuf kan koomeetti hafu qarshii 130 gurguramaa oole. Akkasumas dhaabii ijoollee nagadanii mucaan waggaa 12 qarshii 72,000 gurguramee oolee jira. Tole kabajamtoota daawwattoota keenyaa gara kallattiimaan qophii hayyuuf qorataa seenaa kaffaalee badhaanee wajjin goonetti dabarraa. Isaanis qophaa'ee isin eegaa jira. Daawwadhaa hanga xumuraatti nu faana ta'a. Galatooma. Tole ani maqaan koo hayyuuf qorataa seenaa kaffaalee badhaaneen jedhama. Egaa har'a immoo karaa seenaa osoo hin ta'in har'a immoo karaa biizinesii muuxannoo maalii qabda jedhanii gara istiidiyoo isaaniitti na waamanii jiru. Isa wajjin qoqqooddanna. Gaafani dargaggoota si'anaa ilaalu ilaalcha tokkotu na keessatti babal'ata. Ilaalchi kunis namni jaldeessarraa akka inni dhufe dargaggoota ammaatu qabatamaadha. Dhugumaa gaafa ilaaltan kan utuun hojjetii nyaachuu barbaadu jaldeessa malee wanta biraan jira deeyyaa. Kanaaf dhuguman jedha namni dhuguma jaldeessarraa dhufe wanta jedhu akkan fudhadhu na godhe. Egaa hayyuuf qorataa seenaa ta'ee biizinesii wanti xiqqaa fakkaatan hojjechuun koo ani indaanqoo kana malee mana shaayii qaba. Hayyuuf qorataa seenaa ta'ee mana shaayii akkan itti banee hiyyummaa korra dhaabadheedha. Hiyyummaa korra dhaabadheedha. Gabaa birattis jaallatamummaa guddaa argadheen jira. Nuyi mana keenyatti shukkaara miicinee danfisna. Akka warra kaanii kanarraa kan jaallatamummaa guddaa arganneerra. Akkasumas jira kormaan tokkos jira naa qabamuu dideenyaa inni jedhu kanarree. Indaanqoo haadha goromtii 230 jira ture. Kormaa 270 naa qabamuu dide beektu kormaa tokko baay'ee guddaadha. Isheen kun xiqqoodha. Ishee kana beekaa man qabee fidee hojjedhaa jedha. Hojii hojjedhaa hojii hojjennu adaraa. Gaafani mana baankii dhaqee teemifaa baafadhee akkas ba'u dargaggeessi karaarra nammee nama kadhata. Maali kun maali? Karaarra nammanii nama kadhatu. Kadhachuuma kana uumee immoo saalfatedha.
Kadhachuu kana saalfattanii naa immoo hanna jalqabu sababa ta'eef kadhachuun isaaniillee gaariidha. Kana hojii tokkodha jedhanii. Indaaqqoo immoo yeroo akkamii horsiisu yoo jettanii gaafa sammuun namaa sadarkaa indaaqqoo darbee sadarkaa sammuu indaaqqoo gaafa darbine gaafa sammuun keenya sadarkaa indaaqqootti yaaduu dadhabedha kan nuyi indaaqqoo horsiisnu. Indaaqqoo gara biraa ta'uu keenya agarsiisatti dargaggootaaf kanuma naaman galatooma.